ani kan nuyi jedhu yookaan hin goona koottaa ka jedhu kun maalinni waan jedhu kan si gaafadhe maaliif akkasitti waaqayyo dubbata waaqummaan tokko hojjetteetta maaliif waaqummaa isaatiin tokkoon hin dubbanne nuyi maaf jedha. Okay. La asirratti ustaaz Faraa wanti nuyi hubachuu qabnu asirratti wanti nuyi haasofnu waa'ee waaqayyooti kan nuyi dubbachaa jirru. Waaqayyo jechuun immoo guddina isaa nuyi waan tokkotti amanna. Baaybiliinis faarsa Daawit irratti dubbiin tokko jira. Waaqayyo guddaadha እግዚአብሔር ትልቅ ነው እኛም አናውቀውም ሄዳ waaqayyoon sammuu keenya kanaan asradduuni maybe rakkoofuma dadhabbii ma faayidaa hin qabne jedhee yaada. Sababiin isaa namni amma fakkeenyaaf sammuu namaa xinnoo hammam akka hammam akka xinnoo ta'e atumtiyyuu beekta. Amma fakkeenyaaf waan ofii uumeen iyyuu deebi'ee hin caalama. Amma fakkeenyaaf niikular boombii ofii uume namni garuu humna namaa gararraadha paawariin sun. Artificial intelligence kun amma ofii namatu uume jedhame yaadama. Garuu dhufee nama kontiroolii godha. Namni waan ofii uume jalattiyyuu hin bula. Kanaaf affaxaaxarii jechuun akkaataa waaqayyoo sanaa nu baruu hin dandeenya jedhee yaada. Maaliif tuu barreeti waaqayyo guddaadhas jechuu hin dandeenya. Waan siin jedha lammisha ila. Erga waa'ee waaqayyoo sana akkasitti ilaaltu taatanii fakkeenyaaf amma nuti allaan tokko ta'ee nuyi jedhee dubbataa gaafa jennu akkamittiin keessa deemanii marammaruu siin geessa. Fakkeenyaaf waaqayyo singular personiidhaan osoo dubbataa jiruuti deemee singular personiidhaan plural personiidhaan immoo dubbataa tolaalteeti macaafa keessatti. Kun yaaduma sillaasee sana haxan akkaraam yaadi barumsi tiriinitii maanni waaqayyo waaqummaadhaan tokko. As one God garuu personiidhaan immoo adda adda. Innis immoo wangeela keessatti mul'ateera. Yeroo Yesuus Kiristoos laga Yordaanositti cuuphame sagaleen waaqarraa hin dubbate. Inni kun ilma kooti jedhee. Amma nuyi jedhee kan dubbate sana asitti waan si gaafata. Otoo singular personiidhaan yookiin baay'eedhaan osoo dubbataa jiruuti baay'inaan immoo nuyi jedhee kan dubbatu eenyu jettee yaaddaree waaqayyo sila jalqaba tokko maa dubbataa ture amma maaliif lamaan dubbata? Sirriidha yaadicha akkas innan siin jedhe maanni waaqayyo tokkos sadiis akka nuyi amannutti. Waaqayyo waaqa tokko keeyyata tokko irratti moo keeyyata tokko irratti waaqayyo tokko qobaasaa ta'ee dubbatu sadii ta'ee dubbata yookiin afur ta'ee? Akka sadiittis mul'achuu danda'a. Iddoo maamman sila siin jedhe natti fakkaata. Kanaafuu waaqayyo tokko maaliif nuyi jedhare tokko argate nuyi maaf jedhe? Nuyi sitti meeramu waaqayyo waaqni kee tokko kan jedhu jira wangeelarra. Lakki nuyi maaf jedhare erga tokko ta'eeti waaqummaa isa tokko argate maaliif nuyi jedharaadhaan gaaffiin kiyya? Persanii sadiin mul'ate qaba waaqayyo. Hin mul'anne barra. Hin mul'anne nuyi jechaara malee yoo mul'ate waa'ee mul'inaa osoo hin taane nuyi jedhee maaf dubbata? Mul'ate ka akka kwaaraa keessatti kun mul'ate. Maal jedhee? Kunoo karaa yeroo Yesuus Kiristoos cuuphamu persanii sadii sun iddoo tokkotti mul'ate. Daganaa immoo bartoota wajjin yeroo inni mul'ate agarsiista san rakkoon qabu sanatti numnaan sana miti kan isiin jedhe. Kakuu moofaa keessa kan jennu siin jechaara. Kakuu moofaa keessatti. Ilaa akka teoloojikaalii waan tokkoon sitti himaa barri kakuu moofaa bara waaqayyo abbaati jenneeti amma kan nuyi barannu jechuudha. Kan nuyi akka wangeelaatti jechuudha. Bara waaqayyo abbaanii biyya lafaa guutummaa kana of mul'ise Israa'elootatti karaa Musee waaqayyo abbaat of mul'ise jennee fudhanna. Isa booddee barri murtaa'e sun gaafa ga'u Yesuus Kiristoos immoo ilma ta'ee mul'ate. Waaqayyo ilma ta'e. Bara kana keessatti isa booddee bara waggaa 3 walakkaa Yesuus Kiristoos lafarra deemee tajaajilee lallabee waggaa 3 walakkaa booddee gaafa inni gara waaqaatti ol ba'u immoo bara afuura qulqulluu immoo amma jenneetu ni amanna. Sababiin isaa raajii Yu'eel irratti bara dhumaattedha. Bara dhumaatti ana afuura koo foon qabeessa hundumaatti nan dhangalaasaa jedha. Barri kuni bara afuura qulqulluuti jenneetu kan nuyi intineen. Kanaaf kakuu moofaa keessaa waaqayyo abbaatu gaaffiin koo bara kana keessa waaqayyo kana mul'ate bara kana keessa kana mul'ate deebii kootiif miti gaaffii kootiif kooti. Kan si gaafadhe waaqayyo maaliif otoo tokko ta'ee dubbataa jiru maaliif pluraaliidhaan dubbataa? Yoo baay'eetaan maaliif baay'inumaan hin dubbanne? Yoo baay'eetee immoo baay'eedhumaan maaf hin dubbanne waan jedhu gaaffiin kee. Isuma gaafanna kaasa amsii deebisuu hin danda'u.
እሺ ከድማ ወልቃቴ ዋጥቆ እቱም ወነ ገዲስ waaqayyoon argitu gaafadhu እሺ ቶሌ ኑይ ከጀዱ ማሊፍ ሰዲ ቆበቲ መደብደንስን mul'ateera kaa wangeela keessa bakka mul'ate agarsiisa ቶሌ ሰንስ ጋፈደ okay እሺ yaa isa Maatewos 28 irra isa jiru beektaa isa dhaqaati saboota agarsiisu inni mul'ina isaa agarsiisu okay mul'ina isaa agarsiisu okay cuubamoo Yesuus Kiristoos irratti waaqayyo mul'ateera istiin agarsiisachi Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kaasee maal jedha Yesuus cuubamee bishaanicha keessaa akkuma ba'een kunoo bantiiwwan waaqaa hundinuu isaaf banamaniidha. Achumaanis hafuurri waaqayyoo akka gugeetti gadi dhufee isarran bu'ee jira. Parsanii hafuura waaqayyoo seedu kana tokko indaga Yesuus Kiristoos immoo cuubamee ba'eera. Na achumaanis immoo hafuurri waaqayyoo akka gugeetti gadi dhufee isarra bu'ee asitti bar waaqayyo turra qubate jaan jiru buusaa in argee jedha ay kuno sagaleen immoo inni kun ilma koo isa jaallatamaadha gammachuun koos isatti raawwatama jedhe waaqarraa hin dubbate iddoo kana irratti waaqayyo parsanii sadanuu iddootti wal duukaa mul'ateedha jenneeti kan nuyi akkatti goote asitti bar kan mul'ate waaqayyo son taan akka dubbataa jirutti tokkoffaane Yesuus Kiristoos cuuphamee yeroo ba'utti wantiiwwan waaqa keessaa banamaniitu hafuurri qulqulluu akka gugeetti sarara qubatee jedhame. Eeyyee. Kan sarara qubatee eenyu? Hafuura waaqayyooti. Hafuura waaqayyooti malee waaqayyoo miti kan irra qubatee. Waaqayyoodhuma amma fakkeenyaaf isin gaafa ofii keessanitti amantanii waaqayyoo Allah jettaniiti kan isin waamta. Quraanarra waaqayyo Allah jedhamee jira. Allah jenna malee waaqayyo jennu si jammer takkayo jenna kanaaf hin jedhe kan nuti amma waaqayyo Allah jennu kaanti yookiin immoo hafuura Allahaatiin dhaggeeffadhu no ela nuni hafuura Allahaatiin Allah dhan jennu hafuurri Allah ela hafuurri Allah hafuuruma Allaati malee Allah miti si galee ati isin immoo hafuura waaqayyooti waaqayyo jettaa jirta hafuura waaqayyoodha malee waaqayyo hin jedhu qabeenyummaa isaa agarsiisaa jira abbummaa isaa agarsiisaa jira baaybiliirra hafuurri qulqulluun waaqayyoon akka inni ta'e baaybiliirra jira nagarsiista rakkoon qabu garuu amma hafuura waaqayyoon ni jedhu suni abbummaa waaqayyo hafuura sana abbummaa isaa ta'uu agarsiisa malee hafuurri waaqayyo waaqayyo ta'uu isaa agarsiisu fakkeenyaaf mana waaqayyo gaafa jettu manni waaqayyo sun abbummaa isaa agarsiisa malee waaqayyo jennee miti kan fudhannu akkasuma kalammaffaa kun ilma koo isaanii jaalladhu jedhee sagalee waaqa keessaa dhaga'ameedha ilma koo isaanii jaalladhu jedhe malee waaqayyoodha hin jenne kanaafu parsaniin sadiin dhufanii jarri kun mul'atan jechuun hin agarsiisu kana sadiidha jettee akkamitti fudhachuu dandeesseedhaan in agarsiisa la anama kanuma keessan irratti yoo wanta si gaafadhu maanni amma fakkeenyaaf argumentiin tokko tokkoon ka rabbii fi allaan tokko miti jedhu namoonni tokko tokko fakkeenyaaf gaafa quraan irratti rabbi gaafa jettu waaqayyo rabbi jettee waamta allah gaafa jettu waaqayyo allah jettee waamtu nuyi akka barsiisa wangeelaatti Yesuus gaafa jennu waaqayyoon ta'uusa amma fakkeenyaaf Maatewos Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti gaafa laaltu Ayhudoonni abbaa jechuun waaqayyoon jechuu akka ta'e beeku. Automaatikaalii Yesuus Kiristoos aniif abbaan tokko gaafa inni jedhu ani waaqayyoodha jechuu isaati jedhanii hiikkatan. Gadi bu'anii lakkoofsa 38 irratti maalidha? Nuyi gateeti hojjetii gadhee hojjetteef ta'uun ta'een waaqayyoon gatii of gooteefituu si ajjeesuu barbaannaa jedhani. Ayhudii keessaa yaadi jiru abbaa gaafa jedhamu waaqayyoon ta'uu isaati kan jiru. Yesuus Kiristoos gaafa jedhamus waaqa ta'uu isaati baaybiliin akkaataan itti qabu. Indagana immoo eenyuyyuu waaqayyoon kan arge hin jiru. Nama ta'e eenyuyyuu hin argineedha. Yesuus Kiristoos garuu ani isa keessaa bahin dhufeedha. Yohaannis boqonnaa 5 akkasumatti fakkaata. Inni waaqa keessaa bahu waaqa ta'uu waaquma malee waan biraa ta'uu nama ta'uu hin danda'u siin jechuuf jedhe. Kanaafitu hafuura qulqulluus waaqa jenne waaqa ilmis waaqa abbaanis waaqa jennee fudhama. Amma kanatti dubbatti irratti ilmis waaqa
afurris waaqaa kan jette ragaa tokko naaf hin kennin ragaa tokko kanaa kennitu barbaada. Naan kenna. Naan siin kenna. Duree kaafames yaadati kaase dura naan wanne qabadhu kan. Ilmi waaqaa siin kenna ragaa. jedhu ragaa naa kennita qabadhu kan tokko jedhe. Lammaffaa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waa'ee Allah fi Rabbi jette. Allah Rabbi jennee miti wanna jennu yookaan Allah jennaa yookiin Rabbi jennaani. Maqaa isaati malee kuni waan isa wajjiniin wal qabatu miti maqaadha. Si galee? Adama fakkeenyaaf Farhaani Bahaayiluudha. Bahaayiluu jette anuma Farhaanis jette anuma. Si galee? Kanaafuu tokkichummaa kiyyarraa waan biraan lama sadii gochuu danda'u jechuudha. Kanaaf Allaan Rabbi Khaliq Razzaq si galee Aljabbaar Almutakabbir hundi isaayyuu maqaadhuma isaati malee tokkuma. Akkuma nama maqaa garaagaraatti maqaa Rabbiiti. Kanaafuu innati jettuuf kun tokkodha miti. Ani wanni si gaafadhee jedhee Waaqayyo sadiidha gaafa jedhamu tokkoffaa sadii irratti wanti hundeessite maaliin jennaan sadiin of mul'isee jette. Waaqni sadii ta'ee of mul'iseera jedhee wanni dubbatu tokko hin jiru. Kan inni dubbataa jiru tokkoffaa kun ilma koo isaan jaalladhu jedhee dubbate. Lammaffaa hafuurri Waaqayyo akka guutu fe irra qubatee jedha. Kan dhufee isa irra qubate hafuura Waaqayyooti malee Waaqayyo miti. Kan immoo irra qubatame immoo ilma koo isaan jaalladhu kan inni jedheenidha. Lammaffaa Yesuus Kiristoos ani isa keessaa baheen dhufe jedhee. Kan isa keessaa bahee dhufu immoo Waaqa ta'a malee nama ta'uu hin danda'u jette kun dogongora guddaadha. Ani isa keessaa baheen dhufe jechuun Waaqayyo waaqummaa isaarraa kutatee dhufe yookaan immoo isuma keessaa akkuma namni dubara keessaa bahutti bahee dhufedha jechuudha miti. Tokko jedhe. Lammaffaa kan utuma akka ati deemtu loojikii ati deemtu osoo deemne iyyuu kan Waaqa keessaa bahu Waaqadha jette dogongora kunis. Fakkeenyaaf kan silaa wannaa keessaa bahu farda keessaa bahu kan ta'uu qabu fardumaa ture. Garuu gaangeen hin baati. Harree keessaa illee harreen abbaa gaangeeti. Garuu gaangeen harree hin taane. Farda keessaa gaangeen gaafa dhalattu isheen illee gaangee hin taane adda ta'uu danda'a. Dirqamaa miti sun jechuudha. Kanaafuu dirqamoota sana keessaa bahu sana ta'uu qaba jettee kan fudhattu sirriidhaa miti jechuudha karaa loojika jettee. Waa'ee fardaaf gaaggeellee waa'ee anamma akkaataa wanti nuyi haasaa jirru waa'ee Waaqayyooti kan nuyi haasaa. Loojikii malee kun loojikatti deemtee sochuu barbaadeen malee walitti fiduu barbaadee miti. Garuu loojikii maatiitti deemteenu wanni waan tokko keessaa ba'e dirqama waan sana ta'uu qaba wanni jedhamu hin jiruudha akka nuti beeknutti akka loojikii sammuu kee qabnutti. Akkasitiin hin deemamu akkasitiin wal bira qabamuu hin danda'amu garuu akka jettu sin deemsisu kaasitu jedhee bara wanni waan tokko keessaa qaba waan sanadha jettee jira qo'istii sin dubbisa Yohaannis qonnaa shamanii laata dubbis sila ragaa intanii naa kennee ture walumaa gala garuu intanii innani siin jechuu barbaade Waaqayyo waaqummaadhaan tokko akka Baaybiliitti kanaafitu singulariidhaan dubbata. Personiidhaan immoo sadii gatii ta'eefitu singulariidhaan pluraliidhaan immoo kan inni dubbatu. Sadii waan ta'eef waan jedhu kana isumaa fiddeedhaan bargaaffiin koo sadii waan ta'eef kan jedhu. Siif ibsee. Hin jiru sadii miti Waaqayyo sadii mul'ata Waaqayyo sadummaadhaan mul'ate kan jedhu hin jiru bara kun. Amma dhaggeeffadhu laaga amma laa fakkeenyaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos dhaqaatii cuuphaa gaafa jedhe sana intinii tokkorra amma fakkeenyaa fi garaagarummaan ituu jiraate garaagarummaa sanaa wajjin lafan kaawwattee yaadda. Akkam? Fakkeenyaa fi Waaqayyo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu gaafa jedhe sana intinii walqixxeedhaan waamamuun suni tokkummaa isaanii agarsiisu. Sinuma walqixxummaan jedhamu kun. Walqixxummaan jedhamu. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutiin cuuphaa jechuun walqixxummaan agarsiisu kun. Banagaraachin laay warri komantarootaa dubattoo deebine yoo hin beekta taate hin beekta hin beekne immoo boritti si fidee dhufa. Jechi kun jecha Yesuus Kiristoos dubbate jedhanii akka amantan hin dubbanne jettanii akka amantan beektaa? Jechi kun jecha Yesuus Kiristoos dubbate mitii jedhanii akka dubbatan beektaa warri komantarootaa? Iddoo wangeelaa arfanuurra jirooma. Maali jechi Yesuus Kiristoos fakkeenyaaf akka Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 18 kaasee wanni sanaa gadi lakkii kan Yesuus Kiristoos miti fakkeenyaaf namni anatti amanu yoo marziillee dhuge hin du'u kan jedhu jecha Yesuus Kiristoos miti itti dabalame kan jedhan faan beektooti. Lakkii waan akkasii hin jiru. Takkaan agarree? Lakkii waan akkasii dhagee hin beeku. Viidiyoon komantaroota si agarsiisee yoo fudhatta?
yoon komantaroota warra gurguddaa warra macaafa qulqulluu Oxford University keessatti baratan jechi kun jecha Yesuus Kiristoos miti jedhanii yoo waan kana dubbatan hin amantaan fudhatta. Namatu itti dabale yeroodhaan boodee dabale. Jecha Yesuus jedhamee isa barreeffamee jiru jecha Yesuus miti sanaan jedhu hin fudhadhu. Miti maal simoo jalatu irra beeka waa'ee macaafa warra qulqulluu qoratee maal jedha Giriikii oriijinaalarra hin jiru saanitikaalii rifaarra hin jiru Vaatikaanii faarra hin jiru kuni yeroodhaan booddee kan itti dabalame oriijinaalarra hin jiru yoo jedhan yoo. Si ani wangeelaa namitti kan barreesse ana caala namoota ana caala ni qoratantu walitti qabee walii galee beektota walitti qabee miniire barreeffamoota kana Israa'el faa keessaa jechuudha. Kanaaf isaatu jiraate isaan intineeru isaan maala isaan intineeru kuraja jarumatu walitti jaruma warra walitti qabeetu fakkeenyaaf macaafni kun warra walitti qabee fide namoonni immoo qorannoo irratti gaggeessanii lakki kun jecha Yesuus Kiristoos miti maaliif jennaan oriijinaala warra macaafa turan keessatti keeyyatoonni kun hin jirani boqonnaan kun hin jirani yeroodhaan booddee itti dabalamanii jirani yeroo tokko tokko hunda'uun oriijinaala isaa fidaniiti kan yeroodhaan booda argame baasanii kunoo fakkeenyaaf kan Yesuus Kiristoos lakkoofsa 16 kaasee 21tti irra hin jiru jedhanii faafidu. Kiristoon si fide sin fudhattu? Fudhadhu. Jiru waan takkasis jira jedhee yaadu. Amma Yesuus Kiristoos gara tiksii dhibbaa ol Yesuus Kiristoos dubbateera dhamee dhibbaa ol lakki Yesuus Kiristoos hin dubbanne kun yeroodhaa booda itti dabalame malee kan jedhan dhibbaa ol si lakkaa'uu danda'an. Isa gaani laalla walii wajjin argees hin beeku annagees hin beeku. Anmoo sagantaa kanaa qopheessitaniin sagantaa kanaa qopheesse yookiin mana abdiitti yookiin jumaa yoo ta'u baate immoo utuu jumaan hin ga'in manu abdiitti inshaallaa dhufee waan kanarraa dubbadhamee. Anta ishi. Ragaa sani Yesuus Kiristoos isa abbaa keessaa bahee dhufe sani jedheen si dubbisa. Yohaannis 16 lakkoofsa. Keessaa bahee dhufe hin jenne siin hin jenne man. Qoyqa. Keessaa bahee dhufe jechuunsaa Yesuus Kiristoos maal miti? Waaqa miti. Fakkeenyaaf nuti biyya lafaa keessaati gaafa jedhanii raajonni jarri biyya lafaati jechuudha miti. Nama jarri. Garuu biyya lafaati baanee dhufne gaafa jedhanii jarri biyya lafaati jechuudha miti. Yesuus waaqa keessaa bahee dhufe gaafa jedhu waaqadha jechuudha miti siin jedhe malee ani waaqayyo keessaa bahee dhufe kan inni jedhu. Nan dubbisa. Ilaa maayii dhabeetta. Isin waan na jaallattaniif abbaa biraa dhufuu koos waan amantaniif abbaan ofiisaa isin hin jaallata. Abbaa biraa ba'een gara biyya lafaa dhufe. Biyya lafaa gara abbaas nan dhaqaa. Meetti deebi'ime? Abbaa biraa ba'een. Isin waan na jaallattaniif abbaa biraa dhufuu koos waan amantaniif abbaan ofiisaa isin hin jaallata. Abbaa biraa ba'een gara biyya lafaa dhufe. Deebi'ee immoo biyya lafaa nan dhiisa gara abbaas nan dhaqaa. Yommus bartoonni itti fufu. Abbaa biraa ba'een jechuun maal jechuudha ree? Abbaa biraa ba'ee lama kudha maala? Ageela no? David Tashamasitti. Abdi assalamu alaikum. Dhufte? Eegaatu noona eega. Ishi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz akkam jirtu? Fayyaa nagaadha? Fayyaa keessan akkam? Jirtu yaa jabaattu? Alhamdulillah rabbil alamin. Afaan keessan nagaa miti? Hundumtu nagaadha galata rabbi. Maashaallah baga jiraattan. Baga jiraattan isinillee. Milkaanaan qabdu moo rafte? Irrafne xiqqoo garuu akka qofaawii nagooti. Aywa. Abshir. Abshir inshallah. Rabbi sirraa kaas. Amiin. Du'aa naa godha. Inshallah abshir. Rabbi si afayis. Amiin ustaz. Mash. Isi yaadee ragaa. Raftee jirta iyyuuti. Irrafne taa'ee man turee fi akkas fakkaadhe. Akkasi? Raftee jirta jechuun kun biratti namoonni baay'ee namoonni moroo baay'ee ana biratti raftee jirta jechuun ani akkasuma jennaan bakka raftee hirmaatti hin beekan namni garuu rafuu fi mogguun gargari ciisuun gargari naan jedhanii namoonni baay'ee na falmaniiru. Ani immoo rafuu jechuun isuma bakka miira hundaa keessaa ba'anii hirriba keessa jiran qofa san.
akkas jedhan namoonni baay'ee subhaanallah. Garuu tokko toora dherkatteenna bakka raftee jirtan jedha. Isin akka Yesuus jechuudha bakka. Yesuus illee irra fedha namoonni illee. Ajaa'iba! Kitaaba warra dubbisaa tureetaniin maal jedhu beektu warra akka Yesuus atennaan yaadadhe. Namoota bara jaarraa tokkoffaa keessa turantu jira beektee warra Yesuus Kiristoos fa'aa wanna jedhan. Maal jedhu Yesuus Kiristoos inni ofii isaatii gaafa fannifame isatti dhukkubbiin hin dhagahamne. Akka waan dhukkubbiitti dhagahame namootatti fakkaata malee isatti dhukkubbiin hin dhagahamne. Foon isaayyuu foon kan isaan turre jedhu. Gariin immoo lakki Yesuus Kiristoos miti inni fannifamee ajjeefame. Inni fannifamee ajjeesame namicha intini isaa baatee fi deeme maali masqala isaa baatee fi deeme qaraatti fannoo isaa fuudhee fi baatee deeme sanatu isatu bakka isaa ajjeefame innaa jarri isaa ajjeesanii Yesuus jedhanii reebanii namichi inni fannoo baatee deemu dhaabbatee itti kolfaa jedhan. Warra jaarraa tokkoffaa keessa jedha bar. Kana jechuun Quraana faana walitti dhiyaataa jechuudha. Quraanni wamaa qataluu wamaa salabuu walaakin shubbilamii ajjeesne fakkiifne itti fakkaate malee. Kanaaf warri Yahudotaa maal jedha macaaficha irratti Yesuus Kiristoos namicha isaaf fannoo baatee deeme sanatti fakkaate isaan immoo isa jedhanii isa ajjeesanii Yesuus garuu dhaabbatee itti kolfaa ture yeroo sanaa jedhaniiti wanna jedhu. Wallahi jedhitiin yoo itti sixxeetti waan jedhanu. Asla Yahudonni Yesuus hin jedhani saniin Yesuus ganaa dhalatanii eegu warri gariin immoo Yesuusin ajjeesne sanii Yesuusin moon ajjeesne jedhaniiti warra mormantu jiru. Egaa warri har'aa isaa akka fidanii dubbatan hin beeknu yaanni kanaaf Rabbi subhaanahu wa ta'ala maal jedha walaakin ikhtalafuu jedha dhugaa isaa hin barre warrumti gaaf sana ajjeesne jedhanu shakkii keessa jiru wa innahum lafii shakkin min shakkii keessa jiru gariin isaa ajjeesne jedha gariin immoo san ajjeefne jedha. Gariin Yesuus jedha gariin Yesuus miti jedha jarru irratti waliin galleedha mee Rabbi jedhaati Qur'aanni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waggaa 600 way booddee dhufe akkamittiin macaafa qulqulluu sobsiisa jedhan macaafa qulqulluu sobsiisa waanuma jarri yeroo sanatti jechaa jiran dubbataa ture kun historical evidence macaafarra hin jira historical evidence immoo yoo jiraate jedhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lafa kaanii dubbanne jechuudha Rabbi subhanahu wa ta'ala waan yeroo sana keessatti namoonni sun jechaadha turan sana Rabbi subhanahu wa ta'ala gariin ajjeefne irra jedhu gariin hin ajjeesne jedhu gariin immoo shakkii keessa jiru isa ajjeesne immoo samiti jedhu kanaafuu dhugaadha Rabbiin dhugaa dubbate Isa alayhi salaam hin duunellee hin fannifamnellee isaanitti fakkaate maleeyyuu kanaaf Yesuus ennaa waa'ee qaama Yesuus jiniin sii kaase kanarratti namoonni dubbatu barbaada yoo jiraatan immoo macaaficharra fuulaaf lakkoofsatti kennine wanne namoonni kana fudhatan yoo jiraatan mee kiristaanni biraan jira ammasitti Itoophiyaa maqamanii malee kanatti garii mormii keessa jirti malee warri kaan eelaa amantii badaan qabanii. Badaa miti. Ay gudi. Dubbadhaas. Roobera jirtaa? Dhagaan jira ustaati. Waan ammaa ta'u nu kana dhageesse? Baay'een dhaggeeffachaa jira. Haasawwi namni jedhu fancal jedhe daqiiqaa 5-7 booda garuu namni jedha. Ati dasna jetta waa akkasii komentarootas hin fudhatta historical churches hin fudhatta waan ta'eef natti tolta bakka dhaggeeffadhu rakkoon hin jiru. Mastina biraa waliin dubbadha. Tosh. Ayye. Before jirtaa? Before Abraham I am maal jedhe jettanii Yesuus Kiristoos warra jettan. Nagaa keessanii garuu san. Akkam nagaadha fayyaadha. Jirtu fayyuma. Galata Waaqayyo akkam. Nagaa alhamdulillah. Baga jiraatte illeeti. Wajjuma baga jiraanne akkam nagaadha. Nagaa fayyaadha baga jiraatte galata Waaqayyo kamiif gashite garuu amma? Waaqayyo waa hundumaa uume. Waaqayyo sana uume lafa uume sana uume jette dachee uume lafa uume aanaan uume samii uume pilaaneetiiwwan jiran uume. Inni nama uume eenyu akka ta'e beektaa garuu? Maaliif hin beekure otuun beekiin hin galateeffadha. Eenyudha inni? Waaqayyoodha. Waaqayyo isa kam? Isa lafa uume, isa pilaaneetii uume, isa dachii uume. Ikkoo isa kam inni Waaqayyo fakkeenyaaf isin biratti sadii jira. Waaqayyo kanumaan ibsama malee waa biraan ibsamu. Waaqayyo sadii jiru isin bira? Isa kam yoo jette lakki Waaqayyo sadii hin beekon. I'm sorry. Ilmi Waaqayyo jettee naman too? Eew. Ilmi Waaqayyo jettee naman tooti?
ilmi isatti waaqayyo mul'atedha. Ilmi waaqayyo jettee amantaame? Sanitti mul'atedha waaqayyotti. Kanaafuu kan nama uume kan durbaaf dhiira godhe nama uume ilma moo abbaadha? Moo hafuura qulqulluu? Adda baasuun hin cima kaayisaa kana adda baasuun dandeessaa walirraa? Maaf hin baafne eenyutu uume sin jedhe kan uume abbaa moo ilma moo hafuura qulqulluu uume sin jedhe? Baaybiliin adda hin baasu isa kana jechuun ilmi illee abbaama keessaa abbaan illee ilma keessaa hafuurri qulqulluullee isa wal keessaa booddee wal keessaa baafna rakkoon hin qabu wal keessaa baasuun nu rakkisu ankasi gaafadhe before gaaffii koo sirriitti ankasi gaafadhe wal keessa jiruuf adda jiru miti isa wal keessa jiran hin baafna suuta tokko tokkoon wanni si gaafadhe kan dhiiraaf dubara godhee nama uume abbaa moo ilmadhaa jedhee si gaafadhe. Wanta akkas jedhamu hin jiru gaaffiin akka kanaan jiran maalirraa dubbistee na gaafatte ati kana? Mas gaafachuu mirgaan qabu ati na deebisuu dandeessaati wanti irratti dhaabba irratti dhoofte. Gaaffiin kee otoo waa barreeffama irratti ta'ee bareeda bara amma yaada mataa keetii yootiin waa'ee barreeffamaa booddeetti dhufa yookiin ragaa hin qabaadheetti dhufa ragaa koo booddee irra laalta garuu an gaaffii gaafadhe sammuu koo irraa kaasee kan nama uume abbaa moo ilma moo hafuuradhaa siin jedhe. Abbaa ilma hafuura adda baasuun danda'an waaqayyotu uume garuu. Uko waaqayyoon uume suni abbaadha moo ilmadhaa siin jedhe moo hafuura qulqulluudha? Meeqa hime takka gaafa waaqayyo jedhu Yesuus Kiristoosiin akka waamuti. Gaafa Kiristoos jedhu waaqayyoon akka waamuti. Kanaafiyyuu eenyutu uume waan ati jettuufi waaqayyotu uume. Waaqayyo uume gaafan jedhu garuu hafuurri qulqulluun illee Yesuus Kiristoos illee kanaafuu sadan isaanii uume chaarta ka gabaabaa mul'atti. Halo. Nabiraati moo? Isin miti ustaaz kan saate. Okay kan saate. Inni agama before. Before. Tibilbilame. amma naa deebi'e sagaleen koo jira miti. Akkana siin jechuu barbaadeeni. Hin nageenye irrasii deebi'u. Waaqayyotu uume gaafan jedhu Waaqayyo jedhee gaafani waamu Yesuus Kiristoosiin illee waamuu kooti siin jedhe. Akkoo kanaafuu sadan isaaniitu uume jechuudha. Sadan isaanii wanti jedhamu hin jiru. Waaqayyummaan tokko akkaataan itti mul'ina isaanii garuu garaagara. Akkoo kan uume mee eenyudha nama meeqatu uume siin jedhe kan uume. Waaqayyotu isa abbaa uume moo isa ilmaa uume moo yookiin sadan isaanii tokkichumaan uumanii siin jedhe. Wayi waasiin galee tokko jira. Mee waaqayyummaan tokko jedhii qabaddume. Waaqayyummaan tokko akkaataan itti mul'inaa garuu garaagara. Waa'ee mul'inaa siin gaafanneen. Qoyka sitti mufi kanaafuu sadiin jedhan waaqayyummaadhaan sadii jechuun danda'an. Waaqayyo tokko. Kan si gaafadhe immoo kan uume abbaa moo ilmadha moo hafuura qulqulluudhaa si gaafadhen. Uumurratti personiin ataasoftu kun sadanuu keessa jira garuu waaqayyummaan tokko waan ta'eef malee adda adda miti waaqayyummaan. Kanaafuu sadan isaanii uume jechuudha. Personiin ataasoftu kuni waaqayyo tokko waan ta'eef uumurratti hirmaateera jechuudha. Achi gaafa waaqayyo jettu hafuura qulqulluu jechuu keeti. Gaafa ilma yookaan Yesuus Kiristoos jettu waaqayyo jechuu keeti. Gaafa waaqayyo jettu immoo hafuura qulqulluus Yesuus Kiristoosis jechuu keeti waan ta'eef. Kanaafuu akkas taana sadan wal faana naan jedhi kaa? Singalle. Sadanuu Maganeera maanaan galle yoo waaqayyo jettee sadanuu wal keessatti qabataa jaartam. Maal sadii? Waaqayyo sadii kaa jara sadanuu? Laki waaqayyo sadii tun taane maqaan kun sadanuu yookaan immoo maqaa ilma hafuura qulqulluu waaqayyo abbaa kan jedhu kuni uumeerallee jedhi akkasitti malee waaqa sadiitu uume wanti jedhu jiru. Sadan isaanii ta'anii uuman kan uume abbaadha jechuudha. Waaqayyotu uume. Abbaatu waaqayyo abbaadha kaa waaqayyo ka beeku abbaan beekaan abbaatu uume kaa
Okay. Me waaqayyo abbaa fi Yesuus Kiristoos waaqummaadhaan tokko moo tokko miti jettee beekta akka Baayibilii dubbistetti hin beektu bara. Waaqummaadhuma iyyuu hin qabu inni. Hin qaba. Isa booddeetti dhufna qabaachuu hin qabu. Hin qaba. Kanaafuu waaqayyummaan tokko akkaataa mul'inaa garaa garaa garuu uumuu irratti qaamnati maqaa waamtu kuni sadeen illee hirmaateera. Sadanuu irratti hirmaateera. Kanaafuu sadan isaanii uumeedhi kaa? Warri ati maqaa waamtu kuni sadii miti laa dhaggeeffadhamus waan tokko irra deebi'e sitti hima. Waaqayyummaan tokko akkaataan itti Waaqayyo lama siin hin jenne. akkaataan itti mul'inaa garuu garaa gara. Kanaafuu waaqayyo amma fakkeenyaaf ani